eeguudhaan, deeggaruudhaan, kunuunsuudhaan, cimsuudhaan, guyyaadhaan, hordofuudhaan wantoota yaada gaaffii komii yoo qabaattan bulchiinsa magaalaaf gandaaf dhiyeessuudhaan hojiin piroojektota jalqabnee fiixaan bahinsa isaatiif akka tumsitan waamicha koon dhiyeessaa. Maaxaadhaan hojjannee bu'aa argannee gara fuulduraatti fooyya'insa argannee hojjechaa deemna kan jedhudha. Carraa kana kan mootummaan nu kenne sun baay'ee gaarii. Manneen qusannaa amma asitti argamu kun jechuudha mana qusannaa tarkaanfii haaraa jedhame namoota harka qalleeyyii ta'aniif rakkoo mana jireenyaa hir'isuudhaaf tarkaanfii tokko jennee bara kana mana waliin jireenyaa kana bara dheeraadhaaf dhaabate kana abbaa warraa nama 28 ta'u haala mijeessinee hojjetaa irratti argamna jechuudha. Wantoota gurguddoo akka koree piroojektittis jalqaba qabannee kaane waan gurguddoo sadii ture jechaadha. Tokko qulqullina, lammaffaan yeroodha, sadaffaan gatii kennineen piroojektonni kun xumuramanii tajaajila hawaasaatiif banaa ta'uu qabuudha kan qaban. Kana keessaa qulqullinni isaa madandaamaa ta'etti ogeessaanis mirkanaa'ee ilaalamaati kan jiru, haala gaariirra kan jiru. Gatiinis rakkoon qaala'insa gatii guddaan haa jiraatu malee ammammaatti garaagarummaa bal'aa uume gatii jalqaba ittiin dabarsinee kennine irratti gatiin dabalataa ammammaatti nu barbaachise hin jiru. Gaaffiin dhiyaates inni guddaa fi inni olaanaa nama xiyyeeffannootti kennuu qaba nuti jennu yeroo deemaa jiru waliin piroojektonni keenya kun yeroo irratti xiyyeeffannoo addaa gochuu qabnaa jenneeti kan qabanne. Projektiin bara kana hojjennu miliyoona 219 ol mallaqa amma kanaatiin projektii guguddaa haaromsa hojjechaa jira. Kuni guyyaan har'aa immoo projektii sana hawaasa keenya doo'achiisuuf, hawaasa keenya sadarkaa irra ga'e ilaaluuf, koomenti gochuu fi rakkoon nageenyaa tokko kan hin jirre ta'uu magaalaa Amboo keessa hojiin misoomaa tokko kan hin dhaabannee fi kan hojjetamu hojiin baruuf barsiisuu, hojiin qonna magaalaa, hojiin hundi wal qixxaatee kan deemuu fi uummanni illee tumsa kan godhaa jiru. Kalesa dagundu kananga gae abane demna har'a sento dadabata nuta teso ulfina sabaf malu bajeta projektiidhaaf baraan qabannu karaa tokkoon ummata faana jalqabuun walakkaa isaarratti immoo akka ga'ee jiru ummata faana daawwachuun yaada ummataa furachuun xumura irratti immoo ummata faana eebbisuun projektoonni keenya dhugumatti kan ummataa ta'uu isaanii ummanni waggaatti dhufee waamamee kan eebbisu qofa otoo hin taane jalqaba isaarraa kaasee kan irratti hirmaatu walakkaa isaarratti seessa akka inni ga'e kan daawwatu dhuma irratti immoo projektiin sun dhumatee kan eebbisu yoo ta'e dhugaatti ummanni abbaa projektii ta'eera jechuu nama dandeessisa. Tole qabsoon kenna sintu bareegame kanuma arguun kenna seenuuf milkaa'e. Tole qabsoon kenna sintu lubbuun darbe ala galuun kenna galatooma galatooma galatooma.